امبلا دوي وإمام امبلا ساما ودكام أما كما يوم يابس عني እግዚአብሔር በፍስሐ ወበሰላም ዲቤፊ ዱኩብሰቹ ኬ ዴቡ ፊ ደደቢኪን ከን ወቀብሲስ ነጋፍ ጃለላቲን አያነ ዱአ ከውኬቲን ወቀብሲሱ ጉያ ሐራ ከነሞ ነጋ ይንደገኔ ዋቀዩን ከንጃለተን ዋቀዩ እስኒን ከንጃለቱ ኦርዶፍቶኒ ቻናሊ ኬኛ ሁንዱምት ኬሰን አከም ጅርቱ አከም ዮነጌሰኒ አከሚን ቱርተኒ guyyaa har'aan kan nu ga'e waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti saafaa ta'u. Yeroo darbe barnoota keenya keessatti gooftaan keenya fannoo irratti jechoota inni dubbate torban fannoo irra fannifamee jechoota fannoo torban kan jedhaman eenyu akka ta'an ilaallee irraa torbee dhukkubbii kana keessa har'a immoo dinqiiwwan yeroo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos fannifame lubbuun isaa foonsaa irraa adda yommuu baatu taasifaman yookiin immoo raawwataman. Inni jalqabaa inni waaqayyoodha. Waaqa ta'ee waaqummaa isaa raggaasisuudhaaf mirkaneessuudhaaf dinqiiwwan ta'an walitiin ni ilaalla. Inni jalqabaan aduun ni dukkanooftee jedha. Guyyaan dukkana ta'e. Kun maal agarsiisa? Guyyaan dukkanaa'uun adeemsi uumamaa seera uumamaatiin ala taate waaqni fannifamuu hin dandeenye ni fannifame jedhe ifa kan ture dukkan ta'uusaa dhugaan kan ta'e soba dhugaan sobaan mo'atame waan dhugaa mo'e yoo fakkaatu iyyuu dhugaa mul'achuu isaa aduun ni dukkanoofte jedha tokkoffaan jechoota yookiin immoo wantoota torbatu raawwatame. Inni lammaffaa immoo addeessi immoo dhiiga uffattee jedha. Dinqi baay'ee guddaadha. Addeessi dhiiga uffatte. Gooftaan keenya foonsaa qulqulleetti lubbuusaa qulqulleettira yommuu adda baatu dinqiiwwan ta'an waaqummaa isaa kan ibsan waaqa ta'uusaa kan raggaasisan jarreen kun hubachuu barachuu beekuu waan hin dandeenyeef akka isaan beekaniif dinqiiwwan ta'an. Inni sadaffaan urjiiwwan ni harcaanii jedha. Kwaakibti raggafuu jedha. Isaan kana wangeela Maatewos boqonnaa 27:51 hanga 53tti seenaa taa'ee jiru yeroo gooftaan keenya fannifame foonsaa lubbuu irraati adda baatu dinqiiwwan ta'an torban. Inni itti aanu golgii yookiin immoo magaalajaan mana qulqullummaa bakka lamatti addaan tarsa'ee jedha yookiin immoo baqaqee jedha. Inni shanaffaan lafti ni sochoote yookiin immoo ni rommitee jedha. Inni jaaffaan awwaalonni ni banamanii jedha. Awwaalonni ni banaman. Inni torbaffaa fi inni dhumaa warri du'a keessa jiran du'a keessaa ka'anii jedha. Dinqiiwwan torban kana immoo Waaqayyo waaqa ta'ee waaqummaa isaatiin waan fannifamaniif irree waaqummaa isaa asirratti gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos mul'iseera jechaadha. Isaan gara dinqiiwwan kana hundumaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos torbee dhukkubbii kana keessa keessuma seeronni guyyaa jimaataa raawwataman baay'ee danuu baay'ee hedduu baay'ee kan ta'an wantoota garaagaraatu ta'e guyyaa kana. Baay'ee kan nama dinqu
baay'ee kan nama dhibu jechaan ibsine xumuruu kan hin dandeenye jechaan dubbannee fixuu kan hin dandeenye kun hundumtiyyuu jaalala ilma namaaf jecha ilma namaaf jaalala qabu kabaja qabu ulfina maal jedhu seetanii abbooliin keenya afaan gi'izitiin hayyaal ወልድን ከዙፋኑ ሳበው እስከ ሞትም አደረሰው ጀብ ከነ ጀቹን ሆምኒ ኤልመቴሶ ኢሳራቲ ሀርኪሴ ገረብየ ለፋት ፊዴ ሀንገዱ አቲ ቀቀብሲሴ ጀደሜቱ መማ ኩን ማሉ አገርሲሳ ዋቀዮ ጃለላፍ abbaa lolaa kan ta'e abbaa sobaa kan ta'e daabiloosiin mo'achuudhaan qaanessuudhaan salphisuudhaan waaqummaa isaa ibsuudhaan awwaalamuudhaan fannifamuudhaan awwaalamee du'ee du'a bu'ee ka'uu isaatiin maal jedha qulqullichi Daawit faaruu 73 ለኮሽን ጉባረት እግዚአብሔርስ ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም አንተ አጽናይካ ለባህር በኃይልከ ዋቀዮን አዱኛ ዱረዩ ሞቲ ቱሬ ፈይነሞ ፈይሱማሞ ብየለፋ ግዱዳ ታይሴ ጀት ወጋ ኩመሸን ይበሸን ሆጂ ቱሬ cubbuu ture badii keenya lakkaa'ame barri lakkaa'ameef 5,500 sun xumuramee haqamee gatiin itti kaffalamee dhiigni isaa itti lola'ee lafeen isaa itti cabee foon isaa itti murame foon isaa murame kun kan gatame otoo hin ta'in dhiigni isaa gatame kun kan gatame otoo hin ta'in kan jireenya bara baraa namaatiif laatu yookiin immoo itti argannu ta'e nuuf kennameera. Ilaalaa du'uunsaas gatii qaba, dhiigni isaas gatii qaba, foonsaas gatii qaba, dhiigni isaas gatii qabaachuusaa bal'inaatiin ilaaluun kan danda'amuu fi dinqiiwwan kun hunduu sochii lafaa addees dhiiga uffachuun urjiiwwan harca'uun lafti socho'uun rom'uun golgi mana kiristaanaa bakka lamatti addaan ba'uun guyyaan dukkanaa'uun jarreen kana mallattoo waaqummaa isaa akka ta'uuf inni waaqa aduu waaqa addeessaa waaqa guyyaa fi halkanii uumaa hundumaa kennaa hundumaa faayisaa hundumaa ta'uusaa akka isaan hubataniif ta'ee raawwii gochaa guyyaa kana raawwatamedha. Jecha kana jechaan dubbisaan hiikkaadhaan oolmaan kun oolmaan isaa oolmaa oolmaa caalu oolmaa oolmaatiin dubbatamee dhumuu hin dandeenye. Ibsamee dhumuu hin dandeenye. Dubbatamee dhumuu hin dandeenye. Baay'ee danuu kan ta'e baay'ee hedduu kan ta'e baay'ee humnaa ol kan ta'ee fi gatiin guddaa itti ba'e qulqullichi Phaawulos Efesoon 2:16 irratti lolaa fannoo isaatiin ajjeesee jedhe. Abbaa lolaa Daabiloos Waaqayyoonii fi ilmaan namootaa kan walitti buuse waggaa 500,500 golga inni ilmaan namootaaf Waaqayyo gidduutti golgee dhiphinaaf gidiraa kanaaf nu qaqqabsiisee isa qaqqabsiisee inni garuu otoo dhumbeela'uu qabnu otoo dheebochuu qabnu otoo fannifamuu qabnu otoo du'uu qabnu du'a isaatiin du'a isaa dheebuu isaatiin dheebuu keenya quufuu keenya nu kennee fannoorra oolee dinqiiwwan garaagaraa raawwateera taasiseera. Barnoota keenya itti aanuun immoo 13ቱ ሕማማተ መስቀል
dhukkubbiiwwan 13 fannoo irratti inni arge yookiin immoo 13 himaamata masqal dhukkubbiiwwan fannoo 13 warra jedhamu immoo barnoota keenya itti aanutti walitiin kan laallu ta'a. Seeronni torbee kana keessaa baay'ee bal'atu, baay'ee danuudha, baay'ee hedduudha. Fixuu sobaan nuyyuu amma dandeenyu walitiin laallaa. Imbala dawwee waymaa imbala tsaamo dikaam ama kamawoom yaabsaanni bafissaa way basalaa nagaan nu tura.